Harri onkoloolessa 29,2025 ashama akkam jirtu hordoftoota qophii hundee miidiyaa bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha hangafoota qophii of harkaa qabnu gurraan isin geenya. Filannoo gaggeessuuf eeyyama eenyuyyuu nu hin barbaachisu humna gahoome qabna jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad. Lakkoofsi uummata Wallaggaa keessatti balaa waraanaa gidduu jiru mudate kan Tigraayii gadi mitii jedhame. Albeen naqaluuf kunsumaaf qophaa'e jedhanii na doorsisan hidhattoonni finxaaliyyii faannoo. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad Eertiraa waliin waraanni yoo ka'e waan ta'uuf deemu ifaadhaa jedhan. Itoophiyaan kabaja mirgoota lammiilee isheetiin qabdu gadi bu'aa ta'uu ifoomseera. Kabajamtootaa fi jaallattoota hundee miidiyaa bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan saabskraayib gochuun nu hordofaa jecha odeeffannoon of harkaa qabnu kunooti. Filannoo gaggeessuuf eeyyama eenyuyyuu nu hin barbaachisu humna gahaa qabna jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmad. Onkoloolessa 28 2025 muummeen ministeera Abiy Ahmad filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2026 yeroo idilee isaaf qabametti akka gaggeeffamu dubbatan. Abiy kaleessa walgahii idilee lammaffaa bara hojii shanaffaa mana maree bakka bu'oota uummataa kaleessa gaggeeffame irratti miseensota paarlaamaa biyyattiif wayita deebii kennan filannoo gaggeessuuf eeyyama eenyuyyuu nu hin barbaachisu humna gahaa qabna jechuun dubbatan. Qaamoleen siyaasaa ergaa karaa isaan ittiin gara biyyatti galan eeyyamnee fi booda filannoo akka hin gaggeeffamne yaadu kan jedhan Abiy isaan bakka dhufanitti deebi'uu malee filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2026 ni gaggeeffama jechuun ibsan. Kanaanis akka paartii siyaasaatti qophoofnee filannoon kun ni gaggeeffama biyyis itti fufti jechuunis haasawaan ergaa isaanii eeraniiru. Qaamoleen qophii gahaa hin taasifne sababa qophii gochuu dhabuu isaanii filannoon kun ni hafa jedhanii yaaduu hin qaban jedhanii kanaaf paartileen mormituu paartii qophii gahaa akka taasisan dubbatan. Dr. Abiy Ahmad dubbii kana wayita paartileen mormituu sababa rakkoo nageenyaa amansiisaan argamutti filannoo kana idileen gaggeessuun rakkisaa ta'uu dubbataa jiranitti. Hayyuu fi aktiivist Jawaar Mohaammed fuula miidiyaa hawaasaa yookaan feesbuukii isaatiin haala Oromiyaa keessa turtee fi itti jirtu akkasumas ergaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad paarlaamaa biyyattii irratti kennan ilaalchisuun dhumaatii Wallaggaa keessatti waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waraana mootummaatiin ajjeechaa, hidhaa, reebicha, gubachuu qabeenyaa, saamicha akkasumas gudeeddaa hawaasa irratti taasifamaa ture ilaalchisuun dhumaatiin lammiilee Oromoo Wallaggaa keessatti ta'e kan Tigraayii keessatti ta'een gadi miti ergaa jedhu erga Abiy Ahmad paarlaamaa biyyattii irratti dubbatanii akkas jechuun barreesse hayyuu fi beekaan Oromoo Jawaar Mohaammed. Dhugaan afaan qaban miilaan xiixxi jedhan maaliin xiixxi jedhan jechuun mammaaksa rarra'aa ta'e kan ergaan isaa ifa ta'een eegalan. Lakkoofsi ilmaan Oromoo sirnoota darban jalatti ajjeefamanii hundi osoo walitti ida'ame kanneen bara Abiy kana ajjeefamaniin hin qixxaatu jechaan ture. Gaafas warri gariin mamii qabaachuu malan dhugaa kana har'a Abiy afaanuma isaatiin paarlaamaatti hime. Wal waraansi Wallaggaatti taasifame kan Tigraay akka caalu dubbate. Lola Tigraayin nama miliyoonaa ol akka dhume dhaabbileen idil addunyaa ifoomsanii akka turan ni yaadattu. Balaan Wallaggaa qofaatti Oromoo irra gahe kan Tigraay yoo walgite kan Oromiyaa guutuu yaadame Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa, Gujii Lamman, Booranaa fi Arsii Bahaatti ilmaan Oromoo lafatti hin hafne. Maatii yoo xinnaate namni tokko irratti hin galaafatamin barbaadamanii arguun hin danda'amu. Duuti tun har'as hin dhaabbanne. Inumaatu godinoota amma dura lolli jabaan keessa hin turre kan akka Harargee Bahaatti babal'atee ilmaan aayyaa lafarraa daguugaa jira. Hamma Abiy aangoorra jirutti dhumaatiin lammiilee biyyattii yoo hammaate malee waan dhaabbatu miti jechuun aktiivist Jawaar Mohaammed fuula feesbuukii isaaniitiin katabe. Hidhattoonni finxaaliyyii godina Shawaa Lixaa aanaa noonnoo keessatti gocha daguugaa sanyii ilmaan Oromoo irratti guyyaa gara guyyaatti irratti raawwataa oolan lakkoofsaan himuun rakkisaa yoo ta'u taateen aanichatti bifa hin beekamne deddeebi'ee raawwatu garuu itti fufee jira. Maqaan isaanii Aadde Muluu Alamuu jedhamu. Aanaa noonnoo ganda Haloo Dankiitti jiraatu. Aadde Muluun haadha ilmaan torbaati. Guyyaa dilbataa onkoloolessa 10 bara 2018 haleellaa hidhattoonni faannoo naannichitti raawwataniin namoota seenaa gaddisiisaa isaan mudate keessaa ishee tokko.
Aadde Muluun guyyaa sana biyyi nagaadha jedhanii ulaa cufatanii ijoollee isaanii xixiqqaa 5 waliin mana keessa turan. Irbaata nyaatanii hanga sa'aatiin hirribaaf ciisan gahutti mucaa xiqqaa hammatanii taa'aa turan. Galgala sa'aatiin 3 yoo ta'u garuu waan takka isaan hin eegnetu mana isaanii lixe. Ulaa mana isaanii cufatanii turan dhiitichoo hidhattoota faannootiin keessa cabsamee jarri kilaashii hidhate xiyyaafannaa isaanii Aadde Muluu fi ijoollee xixiqqaa isaanii irratti taasisan. Guyyaan sun sanbata guddaadha. Ani daa'ima xixiqqaa hammadheen taa'aa ture. Gaafa isaan cabsanii ol nutti seenan qawwee nutti qaban ani ka'een harka kennadhe. Daa'imman kiyya na duratti hin ajjeesinaa ana alatti baasaa na ajjeesaa jedheen jechuun haala ture yaadatu. Hidhattoonni kunneen Aadde Muluu ajjeesuurra qabanii deemanii maallaqa kaffalchiisuu wayi jedhanii erga dubbataniin booda harka ishee lamaan duubatti hidhanii manaa fi ijoollee ishee gidduudhaa fudhanii ba'an. Sa'aatiin kun raawwatutti ilmaan hangafaa Aadde Muluu kan umuriin isaa ganna 20 ta'ee fi maqaan isaa Bushaamaan jedhamu ollaa mana namaa ture. Yeroo wal fakkaataa kanatti mucaan hangafaa isaanii kun bakka ture kanatti namoota biroo waliin mana keessatti warri ajjeefame keessaayi. Aadde Muluun garuu odeeffannoo kana hin dhageenye turte. Hidhattoonni kunneen Aadde Muluu fi dubartii ollaa isaanii kan biroo tokko fuudhanii lafa bosona fageenya dheeraa miilaan deemsisuu himu. Harka nu hidhanii luka duwwaa arrabsoo sabummaa nu arrabsaa dhakaa mukarra nu reebaa bosona keessa nu oofan jedhu. Haadha ijoollee 7 akka ta'an Aadde Muluu fi dubartii isaan waliin fuudhanii kan halkan imala sa'aatii 4 caalumu miilaan deemsisan. Hidhattoonni gaafa isaan fuudhanii deeman nama 50 akka ta'an tilmaamu. Aadde Muluun guyyaa sana hidhattoota faannoo mana isaanii cabsanii seenuun ijoollee isaanii gidduudhaa isaan fuudhanii kana keessaa namoota muraasa ijaan akka beekan himu. Warra na fuudhee sana keessaa namoonni ani ijaan beeku jiru. Maqaa isaanii abalu jedheetan himuu hin beeku malee warruma ani beekudha. Warra kana dura naannoo keenya dhufanii qonnaa hojjechaa turantu keessa jira jedhan. Halkan isaan fuudhan sana gara gammoojjii Gibee keessa bosonuma keessa isaan bulchan. Caakaa keessa nu bulchan. Gaafa lammataa qilee tokko keessa nu galchanii achi keessa nu oolchan. Makalaakiyaan dhufee yeroo dhukaasa isaan qilee keessa jiru. Gaafa guyyaa ittaanu ammoo achii nu baasanii lukumaan gara waancaa abasgaa nu geessan jechuun haala keessa darban ibsu. Imala lafoo dadhabsiisaa fi fageenya dheeraa kana keessatti yeroo deemu dadhabne jedhan reebicha akka irratti raawwatamu ture himu. Eenyummaa keenya waan beektuuf ajjeefamuu qabdi. Aadde Muluun erga harka hidhattoota kana bu'anii dubartii isaan waliin qabamte kana waliin tokkoon isaanii birrii miiliyoona tokko kaffalanii akka gadhiifaman itti himame. Hidhattoota faannoo mana isaanii butanii dhufan kana akkuma Aadde Muluun ijaan beekan warri hidhattootaa isaan beekaniiru. Kun ammoo carraa lubbuu gadhiifamuu Aadde Muluu gaaffii guddaa keessa kan galche ta'e. Dubartiin na waliin qabamte afaan Amaaraa hin beektu. Isheen birrii kaffaltee haa baatu jedhan. Anaan ammoo isheen afaan keenya eenyummaa keenya waan beektuuf maallaqa kaffaltee haa ajjeefamtu jedhanii natti murteessan jedhu. Odeeffannoon keenya kan biroo ammoo ministeerri muummee Abiy Ahmad Eertiraa waliin waraanni yoo ka'e waan ta'uuf deemu ifa jechuun akeekkachiisan. Bulchaan Itoophiyaa dhimma ulaa galaanaa Eertiraa fi waliin wal qabatee paarlaamaatti dhiyaachuun ibsa yeroo kennanitti kan kana dubbatan. Humna qabnu amansiisaadha. Eenyuyyuu nu hin dhaabsisu jedhan waa'ee humna waraanaa Itoophiyaa yoo ibsan. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu ishee waan hin hafne waan ta'eef hawaasa idil addunyaa akka jaarsummaan furuuf furmaata akka fidu gaafataniiru. Dhimma faayidaa biyyaalessaa wal qabatee yeroo dubbatan Itoophiyaa irratti badii guddaatti raawwatame. Yoo xiqqaate kana dubbachuu na hin dhowwatinaa jedhan waraanni hin jiru jechuun sagaleen dhukaasaa hin dhaga'amu jechuu miti. Kana jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmad haqni dhugaan yoo hin mirkanoofne yeroo kamuu waraanni uumamuu danda'a jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad mootummaa isaanii dhimma galaana diimaa dhimma seeraa, seenaa, teessuma lafaa fi dinagdeeti jedha akka amanu dubbatan.
Akkaataan Itoophiyaan ulaa galaanaa itti dhabde rakkoo seeraa akka qabu muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad himaniiru. Itoophiyaan akkamiin ulaa galaanaa dhabde gaaffii jedhuuf murteen Itoophiyaan ulaa galaanaa diimaa akka dhabdu taasise kaabinee waqtii sana turan kan hin mirkanoofne ta'uu himan. Dabalataan murteen kun mana mareenis ta'ee sagalee uummataatiin kan hin mirkanoofne akka ta'es kaasan. Karaan ulaa galaanaa yookiin galaana diimaatti dhabne rakkoo seerummaa akka qabu kan agarsiisu dhaabbilee murtichaa keessaa hin hirmaanne jedhan. Dabalataan ulaan galaanaa akkamiin akka dhabne kan agarsiisu waraqaa fuula tokkoyyuu hin arganne jedhan. Dhimma galaana diimaa kanas bifa tasgabbaa'aaf mariidhaan itti adeemuun barbaachisaadha kan jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad. Itoophiyaan qabsoo waggoota 30 ol fudhateen galaana diimaa dhabde. Galaana diimaa argachuuf garuu waggaa 30 ishee hin barbaachisa jedhee hin yaadu jedhaniiru. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo Itoophiyaan kabaja olaantummaa seeraan sadarkaa isheen addunyaarraa qabdu gadi bu'uu gabaasaan eere. Gochi abbaa irrumaa babal'achuu malas jedhame. Onkololeessa 28 bara 2025 gabaasi dhaabbata olaantummaa seeraa qoratu World Justice Project amma olaantummaa seeraa Itoophiyaa keessatti gadi kufaa akka jiru eere. Kanaanis bara 2025 Itoophiyaan kabaja olaantummaa seeraan sadarkaa 132ffaa irraa gara 143ffaatti gadi kufuu ifoomse. Qabxii biyyattiin gama kanaan qabdu kan waggaa darbirraa 200.4 kufuun kan gabaafame yoo ta'u, kanaanis waggoota 5 darban haalonni dhaabbileen tajaajila itti dadhaban dhufuun sochiin dhaabbilee siivilii dhiphachuu fi giddu seensi siyaasaa jiraachuu hordofee ta'uu gabaasi kun eereera. Akka gabaasi dhaabbaticha World Justice Project bara 2025 agarsiisutti bara kana kabaji olaantummaa seeraa sadarkaa addunyaa gadi kufaa akka jiru gabaasni ba'e kan agarsiisudha. Gabaasi kun Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa keessaa 68 gadi bu'ee jira. Babal'achuun mootummaa abbaa irree taatee sadarkaa addunyaatti kabaji olaantummaa seeraa gadi kufuuf ka'umsaa jedhe. Kanarraa kan ka'es to'annoon bitaa mirgaa hojii mootummaa keessa jiru bilisummaa manneetii murtii sadarkaa addunyaatti gadi kufuu dhaabbatichi ibse. Amma Itoophiyaan biyyoota gammoojjii Saharaa gadi 34 keessaa sadarkaa 30ffaarra jirti. Naannoo kana keessa sadarkaa 39ffaa qabachuun naannicha keessatti yaaddessaa keessa jirti jedhame. Maanguddoon ganna 92 pirezidaantiin dulloomaa addunyaa jedhamuun beekamu Pool Biyaa marsaa sadaffaaf filannoo pirezidaantummaa Kaameruun mo'achuun biyyattii keessatti muddama uume. Walakkaa jaarratti kan dhiyaatu walitti fufiinsaan biyyattii geggeessaa jira. Kaawunsiliin heera Kaameruun Pool Biyaa sagalee caalmaan filannoo marsaa 8ffaa mo'achuusaa labse. Haa ta'u garuu morkataa cimaa Pool Biyaa ta'ee kan dhiyaate isa ciroomaa Baakuriitu mo'ate jedhanii kan falmanis jiru. Bu'aan filannoo wiixata onkololeessa 27 ibsamu hordofee deeggartoota Pool Biyaa fi isa ciroomaa Baakarii gidduutti muddamni dhalateera. Pool Biyaan filannoo kana mo'achuun ibsamuunsaa hanga inni waggaa 100 guututti biyyattii akka geggeessu isa taasisa. Hanga ammaa waggaa 43 Kaameruun bulcheera. Waggoota 7 ittaanan 7 yoo itti dabalate nama waggaa 50 Kaameruun bulchu jedhamee galmaa'uusaati. Waggaa dheeraaf aangoorra turuusaa qofa osoo hin taane akkaataan bulchiinsa isaas gaaffii kaaseera. Pool Biyaan yeroo baay'ee bashannanaaf baasii guddaa baasuunis ni hamatama. Kabajamtootaa fi jaallattoota qophii hundee miidiyaa odeeffannoo har'aaf qabannee kan haga ammaa ture. Odeeffannoo biraan hanga walitti dachaanutti nagaatti.